Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kun hordoftoon Oromoo Family. Namoonni meeshaawwan garaagaraa uffata kan dhiiraa akkasuma immoo kan dubartii jechuudha. Namoonni onlaayinii irraa manuma keessan teessanii xalabachuu barbaadan jechuudha. Yoo isin onlaayinii irraan piroosesii hunda guuttanii jettan naannoo isin keessa jirtan irratti yoo aappiin ishee inni kan dalagaa jiru taate jechuudha. Meeshaawwan dubartii akkasuma immoo kan dhiiraa jechuudha. Mana keessanitti isin dhufuu danda'a jechuudha. Haala itti onlaayinii irraan meeshaa xalabachuu dandeessan isin garsiisa. Na wajjin turtii gaarii. Warroonni YouTube chaanaala Oromoo Faamiliidhaaf haaraa taatan sabiskiraabiin kun gurraacha'ee jiraate taanaan irra tuquudhaan sabiskiraab gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Mallattoo akka alarmii irra tuqachuudhaan oolta jettuu gubbaa kaattan viidiyoon keenya tantamaan isin dhaqqaba isiniin jedha. Laayikiin sekondii xiqqoo isinitti fudhata waan ta'eef yeroo viidiyoo kana daawwattan laayik gochuudhaan eegalan isiniin jedha. Appilikeeshinii sheeyinii kana buufachuudhaaf piilistoorii keessa seenuu qabdan. Piilistoorii keessa seentanii jechuudha. Aappii sheeyinii jedhamu kana buufattan jechuudha. Jalqaba iyyuu qara buufattanii qabaanne jechuudha. Iddoo saarchii kana irra seenuudhaan sheeyinii jettanii yoo itti saarchii gootan jechuudha isiniif dhufa jechuudha. Sheeyinii onlaayinii shooppiing kan jedhu kun jechuudha. Isiniif dhufa jalqaba irratti jechuudha. Isuma kana buufachuu qabdanii jechuudha. Sheeyin shooppiing onlaayinii kan jedhu kana jechuudha. Kan meeshaa irraa ittiin xalabachuu dandeessan. Jalqaba appilikeeshinii kana gadi buufatanii booda wajjin seennee ilaalla. Anaaf gannaa bu'ee jira jechuudha. Ooppiin jedhee asumaan seenee isin haa agarsiisu jechuudha. Warroonni onlaayinii irraa meeshaa adda addaa xalabachuu barbaadan yeroo keessa seenan jalqaba irratti hayyama isin gaafata waan ta'eef yeroo haarawaa ta'e jechuudha. Yoo dura itti fayyadamtanii hin jiraanne hayyama yoo isin gaafate hayyama kennuufii qabdan jechuudha. Akkuma argitan allaw kan jedhu tuquudhaanii hayyama kennitanii fi biraa dabarfattanii jechuudha. Meeshaa kana xalabachuudhaaf jalqaba hayyama kennuufii qabdan. Sanaan booda akkaawuntii banachuu nu barbaachisa jechuudha. Meeshaa xalabachuudhaaf akkaawuntii ittiin banuu qabna akkasuma immoo foormii yookiin piroosesii guutuu qabna jechuudha. Akkaawuntii banachuudhaaf jala kanaan saayin in tan jettu ni jirti jechuudha. Yoo saayin in tan jettu isinii hin bahini jaluma saayin in jettu sanaan wanni akka mataa namaa mii tan jettu ni jirti. Yeroo tokkoof achirra tuqattanii jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan booda ammas haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Fuula kana jalatti ammas xiqqoo isii ofii ol seequudhaanii saayin in tan jettu ni jirti jechuudha. Gubbaa irratti ni jirti jechuudha. Achi bira tuqattan yoo achitti isiniif hin bahin ta'e ammoo gubbaa mataa irra jechuudha mallattoon akka siteengi ni jirti. Yeroo tokkoof achirra tuqattanii sanaan booda jalqaba irratti saayin in reejistar kan jettu jalqaba irratti argattan jechuudha. Jalqaba erga mallattoo akka siteengii tuqattanii booda yeroo isin achirra tuqattan asirratti iimeela banachuu barbaadamoo akkaawuntii feesbuuka keessi akkasuma immoo iimeela keetii wal qabsiisa jedha. Jalqaba irra tuqachuudhaan lakkoofsa bilbilaa qaban lakkoofsa bilbilaa kenna koodii biyya itti jirru wajjin jechuudha itti galfachuudhaan kontiinuu kan jedhu jala kanatti argamti. Kontiinuu kana irra yeroo tokkoof ni tuqanna jechuudha. Yeroo nuti kontiinuu irra tuqanne koodiin automaatikaalii bilbila keenya irratti nuuf ergama. Sanaan booda ni fudhata jechuudha. Erga koodii ol fudhatee booda amma foormiiwwan nu barbaachisan jechuudha. Adireesii keenya naannoo itti argamnu wantoota adda addaa guutuu qabna jechuudha. Yoo kana hin guutne nu dhufuu hin danda'u waan ta'eef jaluma kana erga as jala osoo hin fagaatin jechuudha. Adirees buuk tan jettu jala kana ni jirti. Adirees buukii kanarra yeroo tokkoof ni tuqanna jechuudha. Yeroo nu achirra tuqanne jenne akka cufaa ta'e nu agarsiisa. Foormiin tokko hin jiru jechuudha. Jala kanaan aad shipping adirees tan jettu jala kana jirti jechuudha. Iddoo akka mallattoo eda'uutiin wanni gurraacha kanarra ni tuqattanii jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan asirratti waa hedduu akka guuttan isin ajaja. Jalqaba irratti lookeshina naannoo isin jirtan ofii isaatii itti isiniif galcha. Itti aansee maqaa keessan maqaa abbaa keessaniin xumura irratti ammoo faamilii neem kan jedhu maqaa maatii gara aanuun ammoo maqaa keessan guutuu walitti fufiinsan jechuudha itti galfattanii jechuudha. Kan ga'aanu kana lakkoofsa bilbilaa kan garaagaraa gosa tokko osoo hin ta'in lakkoofsa bilbilaa garaagaraa itti guuttachuu qabdanii jechuudha. Erga kanneen guuttanii kaatanii booda select location kan jedhu ni jira jechuudha. Location selected kan jedhu ni jira. Location selected kan jedhu kana irra yeroo isin tuqattan jechuudha. Akka fakkeenya googilii irra isin galchuutitti naannoo isin jirtan isiniif baasuu danda'a jechuudha. Yeroo isin irra tuqattan hayyama isin gaafata jechuudha. Bifa kanaan bilookii fi allaw kan jedhu isinii baasa. Allaw kan jettu tuxxanii hayyama erga kennitanii fi booda naannoo isin jirtan isiniif baasa jechuudha. Bakka isin itti argamtan naannoo isinitti dhiheenni qabu waa 4-5 haga poostal koodii waan adda addaa ofii isaatii itti isiniif guutaa jechuudha.
Yoo tarii akka tasaa sirrii isiniif guutuu dhabe mataa keessaniin ammoo naannoo jirtan itti barreeffatan jechuudha. Yoo naannoo inni isiniif baase sirrii ta'u taate laaltanii as harkistanii naannoo inni isiniif baase sirrii kan ta'u taate konformii adreesiin jala kana jirti. Konformii kan jettu kana yeroo isin tuqattan jechuudha oliif isiniif fudhataa jechuudha. Yoo ammoo isiniif hin ta'in duubatti deebi'uudhaanii isteet kan jedhu irra tuqachuudhaan magaalaa keessan itti barreeffatan jechuudha. Magaalaa guddaa kan itti argamtan jechuudha. Magaalaa guddaa keessatti argamtan isteet kan jettu irra tuqachuudhaan itti katabatan. Yeroo isin isteet irra tuqattan magaalaa tokko tokko ol isinii baasa jechuudha. Magaalaa kanneen keessatti filattan jechuudha. Isteetii kanarratti siitii irra tuqachuudhaan ammoo magaalaa xiqqoo naannoo teessanitti argamtu jechuudha. Tan ammoo sirriitti yookiin ganda waan jedhamu kana jechuudha. Waan iddoo magaalaa keessaa ganda xiqqaa kan ta'e siitii irratti barreeffatan jechuudha. Erga siitii irratti magaalaa xiqqoo keessatti argamtu yookiin ganda barreeffatanii booda istireet kan jettu jalarraan istireetii ni tuqattan jechuudha. Karaa haa ta'u yuunivarsiitii haa ta'u wanta ta'e jechuudha waan isinitti kalaahaa waan beekama jechuudha itti katabattanii jechuudha. Sanaan booda adrees laayin waan kan jedhu irra tuqachuudhaan asirrattis waan is beekamaa yookiin ammoo lakkoofsa mana itti katabatan jechuudha. Lakkoofsi manaa yoo jiraate. Kan lammaffaa irrattis ammoo adrees laayintuu irrattis waanuma ta'e katabdan jechuudha. Maqaa keessan haa ta'u maqicha waan beekamaa sanii haa ta'u jechuudha. Poostal koodiin ammoo Google Chrome irra seenuudhaan poostal koodii jettanii yeroo isin saarchii gootan jechuudha isiniif baasa naannoo itti argamtan jechuudha. Kan biyya keessa jirtanii sanaan booda achirraa fiddanii itti katabattanii jechuudha. Asirratti poostal koodii dijiitii abbaa 5 itti katabattanii yeroo isatti katabattanii jettan jechuudha. Xiqqishoosii ofii ol harkisuudhaan saanduqatti cufaa jirtu takka banachuu qabdan jechuudha. Erga foormii kanneen haala kanaan guuttanii jechuudha. Baristee kana guutuu dandeessanii iimeelii keessan kontakti iimeelii kanarratti iimeelii keessan itti wal qabsiisuu qabdan jechuudha. Erga iimeelii itti galchitanii booda saanduqatti cufaa jirtu tana ni bantanii sanaan booda seefii jala kana jirti jechuudha. Seef irratti godhattanii jechuudha. Erga seef irra godhattanii booda keessatti isin deebisa. Amma meeshaa ajajachuu eegalla jechuudha. Meeshaa barbaanne gosa barbaanne jechuudha. Keessa seennee ajajanna. Meeshaawwan kanneen kan dhiiraa haa ta'u kan dubaraa haa ta'u erga meeshaa tokko jaalannee booda meeshicha san irra tuqannaa jechuudha. Yeroo tokkoof meeshaa ajajachuu barbaanne san irra tuqanna jechuudha. Diizaan isaa filachuudhaaf yoo barbaanne osoo irra tuqatin jala kanaan mallattoon akka eda'uu ni jirti jechuudha. Saanduqatti xiqqoo takka keessa mallattoo akka eda'uu kanarra yeroo tuqanne saayiziiwwan adda addaa gatiillee asirratti murteessa jechuudha. Bifa isaa kan filannuu fi saayizii isaa MSL fi XXL jechuudha. Guddinna isii jechuudha. Guddinna saayizii isiitii fi akkasuma ammoo kalareewwan isii akka filannuun ajaja jechuudha. Kan jalaa kun saayizii isiiti guddinna isii jechuudha. Hamma isiin guddattu hamma isiin xinnaattu jechuudha. San ammoo MC ta'a XC ta'a ammoo LC ta'a san isintu beeka jechuudha saayizii keessatti. Isa gubbaa kanaan ammoo kalarii isaa gurraacha yoo barbaadan bifa kanaan jechuudha. Bifa gurraachaatiin bifa adiitiinis yoo barbaadan jechuudha. Kan erga filattanii booda erga saayizii filattanii booda jala kanaan barreeffamatti gurraatti yoo aaditu kaartii jettu ni jirti jechuudha. Aaditu tan jettu kanarra yeroo isin tuqattan ni ajajamaa jechuudha. Sanaan booda erga inni ajajamee booda kan lammaffaatis haaluma saniin kan dhiiraa yoo ta'e kan dhiiraa kan dubaraa yoo ta'e kan dubaraa mallattoo akka eda'uu sanarra tuqachuudhaan saayizii isaa kan isinitti tole guddifachuudhaan suuraa irraa ilaallattanii jechuudha. Yeroo isin guddifattan haala kana isinii guddata. Inni kun yoo isinitti bareede isuma kana irratti dhiisuudhaan takka duubatti deebitanii jechuudha. Eksiin gubbaarra jira. Eksii san tuquudhaan saayizii isaa filattanii jechuudha. Erga saayizii filattanii booda aaditu tan jettu jala kana jirti irra tuqachuudhaan seef godhattanii jechuudha. Sanaan booda jala kanatti bakkatti barreeffamatti xiqqoon firii jettu takka ni jirti. Lakkoofsa wayii irratti katabamee jira 1 2 3 jedhee qalama gurraachaan irra tuqattan. Meeshaawwan isin ajajjan as jala jira jechuudha. Meeshaa kanneen keessaa kan isiniif hin taane yoo jiraate saanduqatti wayii kan harka bitaatiin raayitiin irra ni jirti irraa kaafattanii jechuudha. Yoo ajajachuu hin barbaanne kan isinitti tole qofa ajajattanii filattanii keessa jechuudha. Irratti dhiisuu dandeessan meeshaa tokko haa ta'u lama haa ta'u jechuudha. Erga irratti katabattanii raayitii irraa kaastanii bittanii booda jala kanatti cheek aawutiin jala kana jirti jechuudha. Meeshaa kan ajajuudhaa fi cheek aawutii kana irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Yeroo isin cheek aawutii irra tuqattanii jettan
Mallaqa kana maaliidhaan kaffaluu barbaadda? Peepaaliidha yookiin baankiidha moo kaashiidha isin gaafata. Yoo kaashii barbaadan kaashii, yoo baankii barbaadan baankii, peepaalii yoo barbaadan peepaalii kan jedhu filattanii ani amma keessaa kaashii kan jedhu kan harkarra kaffala jedhu filadhee jira. Kontiinuu jedhaani koodiin bilbila keessan irratti isiniif ergamaa jechuun isin ta'uu mirkaneessuuf automaatikaalii ofii isaatii fudhata. Sanaan booda verify successful nuuf jedha jechuudha. Jala kanatti ammoo EDT fi konformii nuuf fida. Konfirmidii kan jedhu tuqachuudhaan konfirmidii gootanii ajajjanii meeshaan keessan onlaayinii qabatee jira jechuudha. Yoo foormiin isin guuttan sirrii ta'e jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa keessan galmaa'ee jira waan ta'eef yeroo meeshaa isinii fidan isiniif dawwalanii jechuudha. Haala salphaa kanaan jechuudha foormii sirriitti guutuudhaan meeshaa keessan mana teessanii onlaayinii irraa ajajachuu dandeessan isiniin jedha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.